Sharafoota maallaqaa ilaalchisee jechuudha. Egaa guyyaan har'aa Seettembarii 24 baatii 9 2025 meeqaan akka Olee dabalee moo qannasee jira. Akkasumas immoo jechuudha. Egaa akkuma beekamu guyyaarraa gara guyyaatti sharafni bakka tokkoon dhaabatu keessattuu gabaa gurraachi yookiin immoo Hawwaala akkasumas Black marketii kan jennu jechuudha. Akka laayiviitti jijjiirama, laayivii irratti jijjiirama jechuudha. Dabalataanis immoo baankii isinii fidee dhufee baankii keessaa immoo Nigdi baankii yookiin immoo Commercial Bank of Ethiopia akkasuma baankii daldala Itoophiyaa kan jennu jechuudha. Egaa sharafoonni karaa baankiitiin kallattii kamiinuu adda addatu jira jechuudha. Dabalataan immoo namoonni baay'een Awwaash baankii ergadhaan nuun jedhaniiti baankii deemneeti Awwaash baankii akka isaan nuun jedhanii otoon taane yeroo agni ofumaa barreessanii nutti laatanii kan jedhu anis kanaan dura irraa isinii dubbadheetiin jira jechuudha. Namoonni baay'een Awwaash baankii barreeffadhu dhaqi baankii akkasumas immoo akkaawuntii kee barreeffadhu dhaqi baankii isaan waan ati jette irratti siif ergu kan jedhan baay'eetu jira jechuudha. Innaa ijoollee 3 moo 4 keessaan karaa feesbuukii kan na dubbisanii Awwaash baankiin hanga 41 olitti karaa baankiidhaan ni jijjiira jennaanii. Achiin gaafa dhaqnu garuu baankii Awwaash baankii jennee uma barreeffannee dhaqne jennaan isaan garuu riyaala Saawudii 35 itti nu jijjiiranii 1,000 riyaala Saawudii 35 itti nu jalaa jijjiiranii dhiifnee galle akkas kan jedhan namoota baay'eedha jechuudha. Kanaafuu Awwaash baankii yoo ergattan akka gabaa gurraachaa olitti yoo jedhan sobaa jechuudha. Never sobaa walumaa galatti sobaadha. Yoo agxanii baankii akkas jettanii baankiin tole siniin hin jiru akka kootti anis argeen jira waan ta'eef jechuudha. Egaa asumaan nagaan daganne nagaan koo siniif haa baay'atu. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota koo kanan baay'ee tokko isin jaaladhu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf jaalallanaa qabdan akkatti isin ibsaa jirtan hedduu tokko na gammachiisa. Hagam yoo dadhabellee hagam yoo nuffellee dhugaa waaqa akkani viidiyoo hojjedhu na taasisa. Hamileen keessan jechuudha. Hamilee isin naalaattan irraa kan ka'e jechuudha. Baay'ee isin jaalladha ulfaadha hundumti keessan iyyuu isiniin jedha. Egaa gara sagantaa keenyaatti yoo dabarre Ameerikaa doolaarri tokko guyyaa har'aa 100 fi 65.0tiin oolee jira. Egaa akkuma beekamu guyyaa kaleessaarraa Ameerikaa doolaarri tokko gara birrii tokko olitti qannaseetiin jira jechuudha. Karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa gabaan gurraachi xiqqoo qannasee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo Ameerikaa doolaarri tokko 138.74 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 109.34 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Awustiraaliyaa doolaarri tokko 88.83 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 119.36 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Kanaadaa doolaarri tokko 98.66 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 4.2 oolee jira. Akkasuma paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 208.25 oolee jira jechuudha. Karaa baankiitiin immoo paawundi sterlingiin tokko 169.63 oolee jira. Akkasuma chaayinaa hewaanidha. Chaayinaa hewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 23.21 oolee jira jechuudha. Karaa baankiitiin immoo chaayinaa hewaan tokko guyyaa har'aa 19.6 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Suudiin kiroonidha. Suudiin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 17.4 oolee jira jechuudha. Akkasuma yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 194.7 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo yuuroon tokko 161.66 oolee jira. Akkasuma Omaan riyaalidha. Omaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 429.43 oolee jira. Inni itti aanu Kaatar riyaalidha.
Kaatarri yaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 44.8 oolee jira. Egaa akkuma beekamu guyyaa kaleessaa far'aa adii tokko yookiin immoo shilingii kan jennu qannasee jira kaatarri yaalli jechuudha. Inni itti aanu Kuweet diinaaridha. Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 540.7 oolee jira. Guyyaa kaleessaa fi guyyaa har'aa kaatarri yaalli Kuweet diinaar jechuudha. Kuweet diinaarri tokko guyyaa har'aa 540tti gad deebi'ee jira. Guyyaa kaleessa 546 ture jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo kaatarri yaalli jechuudha 445.35 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 44.89tti ufee jira jechuudha. Egaa guyyaa kaleessaa irraa Dubaay diraamillee 45 turra ture kaleessa har'a gara 44tti gadi deebi'eetiin jira jechuudha. Akkasuma kanaaf yeroo maallaqa keessan ilaalladhaa ergadhaa kanan isiniin jedhu jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin Dubaay diraamni tokko 37.78 oolee jira. Inni itti aanu Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 44.3 oolee jira. Egaa Saawudii riyaallillee guyyaa kaleessaa 44.47 ture. Innillee gara saantimaa muraasaa qannaseetiin jira jechuudha. Akkasuma immoo namoonni maallaqni keessan baay'ee ta'ee jechuudha. Guyyaarraa 24 adii jechuudha. 24 adii tokko qannaseetiin jira jechuudha. 24 adii jechuun tokkotu 24 adii otoo hin taane maallaqni keessan 3,000 ol yoo ta'e fakkeenya 3,000 yoo qabaattan 3,000 baay'isu 1,000 hiruu 24.50 yookiin 5 jettanii sheer gootanii argachuu dandeessu. Kaalkuleetii kan jedhu buukeechisma jawwaaluma keessan irra jira waan ta'eef namni tokko siin daguu hin danda'u. Akkasuma immoo namoonni maallaqa xiqqoo qabdan immoo 25 jira jechuu. Kana jechuun riyaalli Saawud Arabiyaa tokkoon ishee birrii Itoophiyaa 40 jechuudha. Akkasuma Saawud Arabiyaa riyaalli immoo karaa baankiitiin immoo 36.97 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 232.67 oolee jira. Inni itti aanu Bahreen diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 447.56 oolee jira. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 48.12 oolee jira. Akkasuma Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.65 oolee jira. Indiyaan ruupiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.87 oolee jira. Inni itti aanu Ijipshaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.46 oolee jira. Asuma warri beeruu jirtan akka doolaara Ameerikaa aggeeffattan isin affeera. Yeroo hundumaa isiniin jedha turtii biraan hanga yoo viidiyoo biraan walitti deemnutti nagaan naa tura. Obboleewwan qaalii obboleewwan jaalalaa isin jaaladha nagaan tura.